الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو سلا جرجلت أرجمتن نجان كوبكرت تسناك كابو سنين جتشون جالتا بقى جراتني بقى يجمتن بقى يونا يقدن إجا كأن نجان أنيك أبو سمرسا كيرو أبدين كبا إجا كهرّا gaafi bareedduu wayii deebisni qabadhee dhufeetoo jira. Dhugaan isiniin jedha warri gaa'ila keessa jirtanis haa ta'u warri gaa'ila ganaa dhuunfattanis haa ta'u warroonni immoo jaalattanii amma hiriyyummaadhaan jirtan kan kaadhimummaan jirtanis haa ta'u jechi kun gorsi kun baay'ee si fayyada gaafii obboleettii tiyyaate jechuudha. Egaa kan namoota baay'ee keessa jiraachuu danda'a wanti akkanaa kun. Tariitii gaafin obboleettii kun namoota baay'eef deebii ta'ee jireenya keessan isiniif taa'ee abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Ammas gaafii hoggaa qabaattan bilbila koo isiniif anteechisana gaafachuu ni dandeessan. Egaa ka waa'ee jireenya biyya keessatti wal qabatee waa'ee meeshaaleetti wal qabatee wantoota ijaarsa manaatti wal qabatee hunduma isaatiyyuu tartiiban qabadheen kara keessan dhufaatoo jira. Isiniin jedha warroonni immoo chaayinaala ayyaantu sallaati faarawaa taatan garaata sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'an gamanumaan affeerraa kooti. Egaa ka gaafii kana jalqaba haga dhumaa yoggaa dhaggeeffattan eenyumaa ni fayyada. Ati ijoollee leeddaa ijoollee qabaadhu gaa'ila siiki boruu itti deebi'uu dandeessaa. Isuma si cabsisanii xaraaramuu dandeessaa. Kan biraallee uummattee wajjin jiraachuu dandeessa. Gaafiin obboleettii kiyyaa kun gaafii akkana jedhudha. Egaa ka ani maatii kootiif intala takkattiin ture akkasuma gaa'ilan qabadha jedheetan yaada ani umuriidhaan nama waggaa 22dha. Gaa'illi garuu hin ulfaatamu hin ulfaatudha obboleettiin keenya kan na gaafate mee maal na gorsita akka nama hangafa tokkootitti jetteetu jirti eeyyeni waggaa 22 hoo taate eeyyen sirriidha. 100 hangafa keetidhaan jedhaanii isinis immoo deebii argattu as keessatti jedheen abdii qaba. Egaa kan namni kamuyyuu biyya ormaa keessa oggaa jiraatu oggaa meeqatti biyya ormaatitti deeme oggaa meeqa biyya ormaa keessa jiraate jechuun tilmaamuun nama dhibu. Ijoollee waa tokkoon isiniin jedha waa'ee gaa'ilaa odoo hin dubbatin manuma ormaatu kolleejjii mataa isaatidha. Nama yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii leenji'ee ba'ee yeroo baay'ee barattoota waggaa argitaniitu jiraatan ta'e safaratti warra naamusa hin qabne ijoollee wajjin nama walitti bu'an ta'uu danda'u. Baay'inaan namni ka amala adda addaa qaba. Gaafa deemanii amala san hunda jijjiirratanii hawaasni maal akka ta'e baranii hatta jechuudha kan hiikan maatiin galleef erga deemaniin booda hiikan maatii galee fi namoonni leenji'anii deebi'an jiru. Beekumsa dabalataa maatiin maal akka ta'e hunda hiriyyummaan hawaasni naannoon biyyi maal akka ta'e hunda barataniitu deebi'an jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko hoggaan isinii fudhadhee obboleettiidhaan baay'ee walitti bu'aa ture. Garuu fe'amee karaa yuunivarsiitii hoggaa deemu tokkoffaa jalqaba obboleettiittiin ooduu baay'ee ittiin ooduu qaba jechuudha. Lola baay'ee wal lolanii ofii jarlachuu barataa ta'anii wajjimaan osoo jiraatan jechuudha. Garuu gaafa jalqaba yuunivarsiitii deemu eenyu dubbise bilbilaan ishee dubbise jechuudha. Maaliif hiikan maatii gaafa deemurraa gareefi maalifan amma karaa deebii koo itti dandeebi'a. Inni guddaan maalinni gaa'iluma osuma hin jedhinin dura hiikaa jireenyatu kolleejjii kasii ta'ee tosi barsiisu nuti akka kolleejjiitti nu barsiisu mana harabaatidha. Madaamiin keetu siif kolleejjiidha. Dhugaan isin jechuun gaa'illi ulfaata maalo kan jedhu kana ishuma ati ajajamtu suni abbaan manaa ishii maal fakkaata jettee ishii wajjin hariiroo inni qabu gaafa laaltu ati nama cimtuu taata jechuudha. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Ani kan Dubaayii miti Beerut hoggaa lama hojjedhe intalli warraaf intala takkattiidha. As keessatti waan isin dubbachuu qabu keessa jechuudha. Warri ishii abbaan ishii naannoo tokkoof mootummaadha jechuudha. Yookaan akka biyya keenya kun naannoo keenya jennee waan akkanaa inni kana waan akkasiitiif mootummaadha abbaan ishee jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa wanni tokko achitti wal gahanii jimaata jechuudha sagantaa addaatitu iyyuu jira. Kanaafuyyuu intalli sun intala takkatti sun takka paaralaayiziidha manaa hin baatu intala takkatti itti haatu hoggaa dubbattu jechuudha. Kanarratti qabeenyi isaanii wanta kan argisiisan sararatanyaa jaha kan qaxaranii abbaa manaa uummattee gaafa jedhamtu abbaan manaa ishii amala badaa qaba. Isinitti himaa jechuudha. Amala badaa san hundaa hooggantee qabattee guyyaa inni ibiddi itti boba'e ishiin qabbaneessite guyyaa ishiitti ibiddi boba'e inni qabbaneesse wajjin hoogganan dhufu ijoollee lama uummatanii jiru. Erga achi galee ijoollee sadaffaa dahanii jiru jechuudha. Intala takkatti ta'uun
gaa'ila sin dhorku intala takkatti ta'uun nama wajjin dhiira wajjin jiraattee ati gaa'ila uummattee haadha ijoollee ta'uu sin dhorku. Asan deebi ammoo waa tokko waanan dubbachuu barbaadu jiraate taanaan yeroo kana keessa dhi'uma tana jechuudha. Daa'imti waggaa 15 gaa'ila uummatteerti naannuma keenyatti asallaatti jechuudha. Waan isin ajaa'ibu keessa daa'ima xiqqoodha ganaa barattuudha mucaan illee ganaa barataadha wal fuudhan. Wanna godhan abbaan waan godhuun qabu haati waan godhuun qabdu abbaan mucaa waan godhuun qabu abbaan micayyoo waan godhuun qabanii sanuu yeroo gannaa kanaan jechuudha wal fuudhanii nuti maal goona nuti maal ijoolleen balleessitee jirti nuti walitti araaramuu qabna akka aadaa isaaniitti asallumatti isiniin jedha fagoo hin deemu jechuudha asallumatti daa'imti waggaa 15 gaa'ila uummattee mana ishii hoogganaa jirtu ija kootiin nan arga yeroo kana keessatti isiniin jechuufaan amma yeroo jaarraa 21ffaa irra bara ijoolleen waggaa xiqqoo umurii xiqqoo taate nu ol yaadan deemtee jirti jechuudha yaadan bilchaattee jirti umuriin isaanii xiqqaa yaadni isaanii bilchaatadha kanaafuu inni guddaan maalinni as keessatti ati warra keetii tokko ta'uu ati mana 20 keessa ta'uu osoo hin taane ati gaddeebi'uu keessi barbaachisa gaa'ila keessatti. Kanan isiniif himaan gaa'ila keessatti gadi deebi'uu si barbaachisa. Gadi deebi'uu jechuun gadaantummaa jechuun miti. Ati eenyummaa kee laphee kee of tuulaa san caamsitee laphee kee of tuulaa san of keessaa baastee abbaan manaa kee misassoo manaatidha. Misassoon manaa immoo waa hunda qabee jira. Waa hunda hooggana. Girgiddaa hooggana. Wanta xaaraa gadi jiru hundaayyuu misassootu hooggana. Kanaafuyyuu ati haga feete qabeenya feete waggaa qabaatte ati haga feete warra keetirratti of tuulummaa feete waggaa qabaatte abbaa manaa keetii sanii bitamuun dirqama sittaa jechuudha. Kana yoo hin taane ati dhiira lakkaa habaata malee gaa'ila uummattee hin jiraattu. Isheen durbii waggaa 15 gaa'ila uummattee kabaja abbaa manaa ishiitii qabaatte abbaa ishii manaa wajjin waggaa jiraattu ati isheen waggaa 22 mooyyuu gaa'ila uummachuun sodaadha jechuun kun ishee midha. Isinitti gaa'illi mataa isaatiin nuyi kabajaa eebba wanta sadii of keessatti qabatee deema jechuudha. Baay'ina hookan ati nama tokko fakkeetti bakka buufachuu jechuudha sadaffaa. Kanaafuyyuu ati of tuulummaa keessaa baatee gadi of deebistee gadi of deebi'uu jechuun miiccachuu dhiisuu miti. Mirga qabdu akka dirqamaatitti fudhachuu kee osoo hin taane mirgi kee akkuma jirtu ta'ee akkuma kaleessa akka namaatti uffattee baatu abbaa manaa keetiin marii abbaa manaa keetiin abbaa manaa koo har'a guyyaa kana bakka kanaataan oola abbaa manaa koo har'a immoo waan akkanaataan ta'a osuma hin raawwatiniin dursitee abbaa manaa kee wajjiniin hoogganaa keetidha jaalattullee jibbitullee jechuudha. Sababbiin isaa ofumaafuyyuu dhiirri fe'eeyyuu haa ta'u hanga feesiyaa jaalatu hanga feesiyaa kabaju ati isaa ol hojii beekamtillee waan feetallee qabaadhu abbaan manaa abbaa manummaa ofii argisiisu ni barbaada jechuudha. Kun immoo biyyattii teenya tana qofa osoo hin ta'in akka addunyaatittuyyuu dhiirri fe'eeyyuu anamma Dubaayitti hoggaan hojjedhu abbaan manaa ishee maal jedhaanii walumaan hojii oolanii galan inni dursee ishee gala jechuudha. Ishii irra biizidha hojiidhaan. Garuu yeroo fi dubbatu sakandii takka akka isatti dubbattu hin barbaadu. Sakandii takka akka isatti deebistu hin barbaadu. Waliin akka hiriyaa itti ishii wajjin dubbadhaa ture. Isaan dhiironni addunyaa badanii jiran naan jetti. Badanii jiru. Bakka isaan yeroo agarraa galutti agaatillee yeroo kee eeggattee dubbisan isaanitti baafattutti callistee hoo dabarsiteen alatti waan biraatitu dhufaayitti achii deebitu immoo ati aaruun qabduu jetti aaree maala fidaati yeroo abbaa manaatiin walitti buute maal gooti shaawurii seentii dabbasaa ishii astakaakkalatti qubni ishii oduma dadhabdee jirtu jechuudha yeroo biraa dadhabdee ni rafti waggaa hojiidhaa galte garuu gaafa isaa walitti buute shaawurii ofii seenteet wayyaa ofii qayyaratteet Arifoonii gurratti godhattee xifirma quracaa fidattee quba ishee murattee qalamii ishee ofirraa jijjiirtee zanaa jettee barbaaddu neeskaffee barbaaddu buna ishee dafifattee qojjettee tooteessi. Irraftu guyyaa gaafa sana jechuudha. Fiilmii ilaaltii mataa ofii of haaromsuuf jechuudha. Kun immooyyuu isaanillee maal nama baratee ijaa ta'aniif seeftii isaanii eeguu yoggaa ishiin fiilmii bante yoo hojiirra jiraate kutaa biraa deema jechuudha. Kana maalin abbaa manaa kee immoo duruma barsiifatta. Barsiisaa ganama barsiiste san gaafa ati abbaa manaa keetirraa hiriyaa keetirraa jijjiirtu maaltu ta'a?
ati miidhamaa taate jechuudha. Ganama abbaa manaa kee amala kee illee beekuu qaba, amala isaa illee beekuu. Egaa kaakuni jiraate taanaan amala walii beekte taanaan mana kee fakkaattee jiraatte taanaan waanuma gaa'ii ulfaatu iyyuu hin qabu. Isiniin jechuu jaaladha. Inni tokkoffaan immoo maalin mana koo fakkaatee jiraata gaafettu ollaan kee qabeenya si ol ta'ee waan barbaade mana isaatti guyyaa guyyaadhaan jijjiiruu gaafa qabu abbaan manaa kee yoo gale ollaan koo kana godhate jechuudha gaafa bilisa taatu ati nageenyatti bultaa. Viidiyoon kun isinitti hidhata viidiyoo itti aannan qabatee waa'ee gaa'ilaa agarsiisu.